ወራዳ ናት የሚል ማለት ነው። ጅራ ትሌብን አማ ከነ ተገርሲሱ በርባዴን ማለ ሃየ ስለምን ስላሴ ሲፈጥሩ ስላሴን ጋፈ ኡሙ ወንድም በኃይልና በጉልበት ብርቱ አድርጎ ሴትን በኃይል በጉልበት ደካማ አደረገው ፈጠሩ ብሉ ማለፍ ዲራ ጎበዚ ጎደ ዱበርቲሞ ደደብዱ ጎደ ኡሜ ጀደስ ጋተ ወልደ ከነ ገሻሜ ዮ ክርስቲያና ወይና ፈካታው ዲራ ደብሱ ደንደውተ ብሎስ ይህስ ጥንትም ኩኒ ዱረቱ ሲፈጠሩ የሮማን ወንድን ለመገዛት ዱበርቲን ዲራ ቢተሙ ማለ ዲራ ረተባው ከቀባቱት ወንድ ልትገዙ ነው ተፈጠራችሁት እናንተ ዱበርቲ አከ ዋንቶ ቆንዱበነ ወንድ ለመገዛት ሴት ለመገዛት ነው ዱበርቲን ኢሪቢቱ ዱበርቲን ሞ ቢተሙ ፊዳ ሴትንስ በኃይልና በጉልበት ብርቱ አድርገው ቢፈጥሯት ኑሮ ኦቶ ዱበርቲን ሞ ሁምናፊ ደንዴቲዳን ጎበዚ ጎደ ኡሜ ጅራቴ ባልተቻለችም ነበር እንደንዳምቱ ቱሬ ስላዩ ሄደ ይህም ይታወቅ ዘንድ ኩኒስ አቤከሙ ጀቹዳፍ ዛሬ እንኳን ሀረዩ አንዳንድ ጠንካራ ሴቶች ዱበርቲን ቶኮ ከጎልማሳ ጋር ኢረ ጎልማሳ ቶኮ ወጅኒን ታግሎ ወልዳንሶል ቀበኒ ለማሸነፍ ሲደርሱ ሟቹ የሮካኔ ይታያሉና ሙልአቱ ጀደ ስለዚህ መጥቶ ቀጥቶ ሬቤ አደቤ እንዲያሳድራት አከሼ ቡልቹፍ ዲር ሬቤ አደቤ አከሲን ቡልቹፍ ካንሲን አሳነ ሰምተን ብሎ ሴትን ባልና በጉልበት ደካማ አደረገው ደደብዱ ወንት ሼ ጎዴ ፊ አከሬቤ አደቤ ሸጅራችሱፍ ሁምናን ደደብዱ ሼ ጎዴ ከናፍ ሼ ኡሜ ጀደ ወራዳ በከንተ ደሞ ሲገርሲሱ አስራ ታይሲ ዱብሳ ከያንሳ ሲገሉፍ ከዚህም በኋላ አዳም ከእንቅልፍ ብነቃ ከነቦዴ አዳም ይሮር በሳቲፍ ከው ሔዋን እርሱ አካል እርሱን መስላ ቃመሳ ፈቃቴ ሔዋኔ በአጠገቡ ተቀምጣ አገኛት ቡቄሳ ታቴ አርገቴ አዳም ትንቢት ተገለጸለት አዳም ትንቢትን ይትሙለቴ ይቺ ተስጋ ከስጋዬ ነፍሷ ከነፍሴ ፎንሺ ፎን ኮራ ለቡንሺ ልቡ ኮራቲ አጥንቷ ካጥንቴ ተከፍሎ የተፈጠረች ናት እርሷ ከወንድ ተገኝታለችና ሴት ትባል እሺን ለፌ ኮራስ ለፌ አመምቴ ከናፍ ዱበርቲያ ጀደምቱ ጀዴ ስላሴ ምስትቱን ብሎ ስላሴን ሞ ጃርቲ ሲፋታቱ ጀዴ ሰጥቶኛል ናከኔራ ብሎ በትንቢት ተናገረ ዘፍጥረት ምዕራፍ 2 ቁጥር 22 እስከ 24 አዳምስ ለምስቱ ሔዋን ብሎ ስም አወጣ አዳም ጃርቲሳ ዋኒፍ ሔዋን ጀዴ መቃባሴፍ የሔዋን ሁሉ እናት ናትና ሔዋን ሃዳዋ ነመ ሁንዳት ዘፍጥረት በቆና ሰለ ቆዝሪ ደማ እስከ 1 ቶሌ ይህ ሲሆንና ኩንሊያ ተውቲ ጀዴ ጋሳ አሳከኛ ማት ይሁንና ስለምን ስላሴ ሔዋንና ከአዳም ከጎኑ ፈጠሯት ማለፊ ስላሴኒ ሔዋኔኒ ቡኬ ሳራ ኡሜ ከፍ ብሎ ከራሱ ዝቅ ብሎ አሲንገዴ መታሳራ ገዲ ጀዴ ሉካ ሳራሞ ከፍ ብሎ ከእግሩ ያልፈጠራት ብሉ ማለፊ ሉካ ሳራ ኡሙዲዴ ዮኪኖ መታብራ ኡሙዲዴ ማለፊ ከሌብራ ቡኬዳ ማፍ ኡሜ ዮጀዳን ሲጋፈተኒ ከራሱ በፍጥረት ኦቶ መታሳራ ሼ ኡሜ ጅራቴ መታ አዳምራቴ ሴት ክሩናት ዱበርቲኒን ቦንቲ አከስመት ስላውኑ ኡታልቲ ኦፍ ጉጉዲስቲ አከኳሲ ኦፍ ጎቲ የባሰው በራት ነበረ ኢኑማዩ ኩራቲዳን ከነጫለ ረክፍቲ ቱሬ በኮራች ነበር ከነጫለ ተቶካቲ ቱሬ ቱመታራው ሜጅራቴ ከቴኬኑ መሚናሚን ነማንጀቴ ጩራ ማዩ ዱበርቲ ወንት ቀቡን ጅሮ ጀደ ዝቅ ብሎ ኦቶ ገዲ ሞቡቴ ከእግሩ ፈጥሯት ቢሆን ሉከሳራ ሞኡሜ ጅራሬ ድሮ ሴት ወራዳ ናት ድሮ ዱበርቲ ወራዳ ጀደ ሳልፖዳ የባሰው በተነጣች ኮልፊና ጋዋቀዮ ኢኑማዩ ኡቱሉ ከር ድረዩ ሸን ወራዳዳ ኡቱሞሉ ከራ ኡሜ ጅራቴ የባሰ ኢኑማዩ ከነጫላ በተዋረደች ነበር ወራዳ ኢሳ አንደኛ ሳታቲ ቱሬ አገርቴ መቃሳቲን አቀሲ አማቂሲ አጋው ጂዲ ሴና በታጅራ አበበ ጋቢ ከየት ደብናሺ ጋቢ ከየት ደብያ አዊ ጋፈና ማ ሲሳይ ወይ ልቧንም ቤኩስ እንደብሳ ነገፈዱ እሺ አማ አቲ ክርስቲያን አናት ፈቃተ ኦርቶዶክሲ ያን ኦርቶዶክሲ አይ ኦርቶዶክሲ ኦኬ እንዲከኛ ይይ ያኒ ኦርቶዶክሲ
ta'uu keenya maaliif yani Yesus maaliif xammaqamee nu maaliif xammaqamne siraa wadalanuu kiristaanota erga taane maaliif xammaqamuu nu barbaachise? እሺ kan xammaqamuun nu barbaachiseefi duraan dursee waaqayyo xammaqamuun kan isa barbaachiseef qulqulluu ta'ee nu qulleessuufi immoo cubbuu keenya irraa qullaa'uudhaaf kan nuti xammaqamnu. Waaqayyo yani waaqayyo maaliif xammaqamaree maal cubbuun hojjetu waaqayyoon cubbuu akkamitti hojjeta Yesus? Cubbuun hojjetu garuu qulqulluu ta'ee nu qulleessuuf waan ta'eef. Inni yeroo dhufu Yesus Kiristoos hafuura qulqulluudhaan dhufeedhanii qulqulluudhaan akka kiristaanaatti hafuura qulqulluudhaan erga dhufee qulqulluu ta'e maaliif yani maaliif xammaqame? Dhiifamallee naa godhi kasa kana. Baay'ee si mormuun beeku ani hin beeku irraa si deebise. Yaa kanaafuu hundi keenya kiristaanii wanni beeknu jiru maaliif akka xammaqama gaafii hedduu kun akka nama gaafate ijoollee musliimaa jechuudha. Hedduu gaafatte dhugaa rabbii ani dhugaa siin jedha. Hedduu bakka ifa baasanii waa hunda dubbisanii waa hunda viidiyoo si argisiisanii afaan bichaas himanii nisan amma keenya osoo gaafatte maal siin jedhu ati si jammar musliima ta'uu barbaadde ati maaliif ta'uu barbaadde akka namaan jedha. No inni akkas ta'uudhaaf odoon taane amma beekta wanta hin beekne tokko Papi, Sadayana. Sina. Anis waan gaafadhame anis. Gaafadhu. Hawwiin gaafadhaa Waaqayyo cuuphameera jettee garuu Waaqayyo cuuphame kan jedhu hin jiru gaa Waaqayyoon homtuun argine jedha kitaabni ani dubbiseera Yohaannis boqonnaa 1:18 irratti homtinuu takka Waaqayyoon hin argine erga jedhe Waaqayyoon cuuphan kan jedhu immoo echaa dhufare. Yohaannisitu cuubee jedhan. Maaliif gaate? Linnoo silaa kunoo barreessaan kitaaba sanaa Yohaannis homtuu takka Waaqayyoon hin argine erga jedhe waan hin argine akkamitti cuuphan? Waaqayyo cuuphame kan jedhu iyyuu hin jira macaafa keessa. Mee seenaa afaan nu deebisaa. Anaan isa na ibe. amma qoy sen ortodoksii dhattan waaqayyoon cuuphamne jechuu barbaadaniit moo naaf hin galleen jechichi. No, amma Waaqayyo cuuphamee jedhama. Yohaannis cuubee jedhama. Maaliif akka cuuphame? Yani oo cuuphamu ija kiyyaan hin argine hin soobee hin amanu wanna kana. Maaliif cuuphame? Dura inni yeroo dhalatu musliima ture malee maaliif akka dhalatu kunoo maasrajaa nu argisiiseera. Yani namni hin cuuphamne kiristaana hin jedhamu. Kiristaanummaa fi qulqulluun ta'uun cubbuu ofirraa dhiquu fi kiristaana ta'uun immoo garaagarummaa qaba. Maaliif kiristaana eminatidha yani qulqulluu ta'uun Yesus siraa yoo qulqulluudha. Eshi kiristaanummaadhaan dhalatee erga dhufee maaliif cuuphamuun maaliif barbaachise? Jechuun amma laasitti maal seete lubbuu si jammaru koo amma dandeesse tokko ati amma qulqulluu taateeti cubbamtoota kan ati qulleessuu yaaltu jechuudha. Cubbuurraa akka dhiqamnuufi jedhan. Yani daa'ima gisee dhaladhu yani amma ijoolleen yoo dhalatan maaliif yani maaliif na cuuban yani cubbuun hojjetan daa'ima gana saniin booddee guddadhee cubbuu hojjetan malee yeroo dhalattu koo kan yeroo dhalattu koo kan kiristinnaa kaatuu fi kan si cuubaniif inni dhaloota haaraadha akka dhaloota haaraa dhalatteetti jechuudha. Dhaloota haaraa dhalachuu keeti. Maaliif innimtu? Dhaloota haaraan dhaladhee ani amma oo dhaladhu musliima ila dhugaa rabbii ani si hima. Keenyuma irrattu macaafa hin dubbisiidhaan. Iyesus maal ani hedduu gaafii natti kan ta'e laa hedduu gaafii nama baay'ee gaafadhee gaafii kana lalladha. Iyesus maaliif cuuphame yoodhan cubbuu ofirraa dhiquufi qulqulluu ta'uu fedhan. Ishi erga hafuura qulqulluudhaan dhufee karaan tokkoon immoo Iyesus ilma Waaqayyoo hafuura qulqulluudhaan kan dhufedha jedha. Erga hafuura qulqulluudhaan kan dhufe ta'ee maaliif amma takka gaafannaan eeggadda eenyutu cuubeenna Yohaannis jette. Yohaannis matuma isaa iyyuu maali jennaan maxaafaa jette. Yohaannisumtuu maxaafatti. Yohaannis maxaafa erga ta'e Yesus akkamitti cuuphe? No, maxaafa odoon taane Yohaannis ergamaadha, ergamaa Waaqayyooti. Ergama Waaqayyooti. Hawwii kanallee amante okay.
Yani tokko amma maal jedha waaqayyuma dhuma Yesuusituma waaqayyoodha jedha. Tokkoyyee hangada maal jedhee dhufne Yesuusi waaqayyoodha. Inni sun immoo Oromoodhaaf dhufee Oromoodha waaqayyoon jedhe. No, asitti Oromoodhaa fi eenyuudhaa fi jedheetoo beerii qoodee hin taane waaqayyo hunda keenyaaf. Yesuusi kan dhufe Asitti Israa'el. immoo ani ofii kooti akka mataa kootti wanta ani fudhu kan inni itti amanu waaqayyo ofii isaatii qulqulluus ta'u cuuphameeti kan nu cuube jechuudha. Cubbuu keenyaaf jecha. Maaliif Israa cuuphamee hafuura qulqulluudhaan achi maaliif maxaafa kan xaafe eenyudha qoy maxaafa kana kan xaafe waaqayyoo miti. Maaliif yani maxaafa ani quraana maafan akka amanu beektee ani quraana nan amana maaliif jedhe quraanni kan dhufe rabbii irraa waaqayyo irraa maaliif nabiyyu Muhammadii ergama waaqayyooti jedhanii amma ijoolleen musliima akka keenya Yesuus waaqayyo ani duraan hedduu nama illee arrabsaa ture laa rabbiin ifa manaa godhuti Yesuus Yesuus gooftaadha Yesuus immoo yani waaqayyoon uume Yesuus fayyisuus ni danda'a jecha ijoollee baay'ee hodhabee ture ijoollee musliima baay'ee. Oyi maqdii ani immoo gaaffiin qabaanumtu immoo sibraa. Yaa. Amma ati jechuun jechoota kanaati amma baruu barbaaddeeti moo beekteeti kan gaafachaa jirtu? Ani baruu barbaadee giraana gabba'e kaan yani maaliif akka cuuphamne maaliif yani maaliif cuuphame Yesuus erga qulqulluudhaan hafuura qulqulluutiin dhufe maaliif cuuphame kan jedhu tokko amantuma kiyya kanayyuu shakkii qaba shakkii hedduu. Isa kana nuti amma beeknu kanuma jennee fudhannee amanneerra warri nu caala beekan immoo abbootiin hin jiru abbootiin amantii isaan immoo nu caala beekuu danda'u. No gaafadhe laa eessumni kiyya raasisaatiin qeesi an gaafadhe maal naan jedhe ከዚህ በኋላ naan jedhe የእህቴ ልጅ ከዚህ በኋላ ስለዚህ ነገር እንዳታነሺ አንቺ ክርስቲያን ነሽ ስትወለጂም ክርስቲያን ነሽ በቃ ክርስቲያን ነን እኛ ውስጥ ማንም ሙስሊም የለም ኢየሱስ ክርስቶስም ሲወለድም ክርስቲያን ነው አንጀ ለምን ተጠመቀ ታዲያ አጎቴ ብዬ ስጠይቆ ዝም በይ አለኝ። ለምን አስፈልግም የምር ማሊፍ አማንቲ ሴራማ አማንቲ ረት ኢየሱስ ያኒ ኢየሱስ አማንቲን ሲያማል ቱሬ ክርስቲያናቱ kun maali muslima ture garuu maali warra muslima kana amana maaliif yani maaliif hin amane maaliif cuuphamuun barbaachise tokko immoo maal jedha yeroo dhalannu wi maariyaami muslima yesus immoo iyyuu kiristaana saniif cuuphamneedha illee iddoo gaafadhe maariyaam muslima turte ማርያም ሲጀመር ሙስሊማ ሚት ማስረጃ ላን ማርያም ቤተ መቅደስ keessatti guddatteedha yaan hawwisi himuwa ijoollee musliimaa waa hedduu gaafatti ifa baasanii siiman hankeenya beeta kitti gaafadhu afaanin bicha afaan saniin iyyuu mee masrajjaa fidii jedhanii duratti maal jedhee Yesuus Kiristoos ajjeesuus danda'a fayyisuus danda'a inni ofuma matuma isaatiin waaqaa Yesuus Kiristoos doontu no Yesuus Kiristoos ergama waaqayyooti malee waaqayyo dhumaa miti erga inni waaqayyo ta'ee maariyaam akkamitti uumamtee eshi maqdii dhiifama ani immoo gaafii tokkon si gaafashe ijoollee musliimotaa as keessa jiranis ijoollota musliimotaa jechuudha amma musliimni jechuudha nuti amma yaw akkatti barannuttis akkatti dhageenyuttis hayimaanotiin kan ortodoksii kan dura jirusi kan jiraatusi xintis kan jiru uumamni hundis ortodoksii kan beekudha dhaloota isaarratti jechuudha garuu dhaloonni musliimaas dhaloonni pheenxees hayimaanotiin inni kaan jechuudha dhiifama hayimaanotiin akka dhageenyutti barootii kan lakkoofsisanidha barootiin muraasaan wayin immoo barootii dheeraan dura kan dhufanidha yeroo barootii dheeraa kanaanis gabaabaa kanaanis yeroo erga dhufaniin booda inni eessaayi kan dhufuu danda'e hayimaanotiin kun eessaayi kan inni dhufuu danda'e maaltu ijoolleonni musliimaa amma wanta dhugaa baasu jette asitti gaafii kee keessatti wanta qabatamaa ta'e tokko dhufanii haasa'u jette
ወይ Yaamani way si gaafadha. Yesus Kristos waaqayyoodha moo ergama rabbiiti? waaqayyoodha. Eshi waaqayyo erga ta'e Maariyaam uumet deebi'ee raawwatee moo gara Maariyaamitti deebi'ee Maariyaamii keessa ba'ee Yesus ta'e dhufee? No. Maariyaamiin እኮ waaqayyoon ኢየሱስ ክርስቶስ አፉራ ቁልቁሉudhaan kan deessedha. አፉራ ቁልቁሉun dhalateef immoo waaqayyo ta'e uume. Maariyaamii eenyutu uume? Yesus waaqayyo. Maariyaamiin uumaadha. Maariyaamii kanatu uume jechuu kan hin dandeenye uumaadha bakka Maariyaamii. Garuu waaqayyoon immoo afuura qulqulluudhaan deesse waaqayyo jechuu danda'ama. Ilma waaqayyo no kanama ifa ba'eera bar Yesus ilma waaqayyo ndee maqaa abbaa maqaa ilma afuura qulqulluu jedhan ka maaliif Yesus ati Yesus humtuyyuu waaqayyoodha jechaadha bar Magdi itti fuftu gidduutti paasteroota yookiin immoo qeessota isin affeeroo jiraatanii al tokko ergaa dabarsuuf daaqonoonni fi paasteroonni as jala jiraatan piliis koottaatti deebisaa fi nuun teenya dhaggeeffachuu jirra nuun yoo nu gaafatan hin deebisnaafi paasteroota gaafachuu qabnaa iyyuu indoo warri daandiirra nu deemuu nu dhoowwee nu warra ortodoksiis nagaa nu dhoowwee isaanii gaafanna paasteroonni haa dhufan. Araarsaa kana gaafatadhaa kun hojjetanne. Yesus maqaa isaatiitti waaqayyoo miti jedhama nani waaqayyoo miti erga Yesus waaqayyoo ta'e leeshi waaqayyo akkamitti afuura qulqulluudhaan uumee Yesus jedhan kun no sisai yani Yesus Kristos ilma waaqayyooti jedhama ammallee taanaan borullee taanaan kana farrama baamstu taate farramubatan finaatum anis akkasuma jedha kitaaba qulqulluu irratti wanti dubbisnullee akkasuma waaqayyo akkasitti tokkicha ilma isaa amma kennuufitti biyya lafaa jaallate erga jedhee waaqayyo ofii isaatii dhufe yaadni jedhu ko barumsa namoonni ofii isaaniitti uumanidha malee macaafa qulqulluu irra illee hin jiru. Ya, macaafa qulqulluurra Yesus waaqayyoodha hin jiru. Yesuusis ofii isaatii waaqa koo jechaan turre kitaaba qulqulluurratti fakkeenyaaf yeroo fannifamu sana Elohee Elohee lamaa sabaqtaanii waaqayyoo koo maaliif na dhiiste eenyuun waaqayyoo koo jedhere. Kun nuti ko sammuu qabna namni akkana jechuudha jedhee afaan Ingiliffaarraa afaan Oromootti nu hiikan jiramu barkuni yaada ifa jirudha yoo akkas ta'e immoo nuti barumsa kitaaba qulqulluutti amannu kiristaanummaan keenya kan abbootarraa dhaalleedha hoo jettan immoo akkasitti ifa dubbachuudha malee Yesuus eenyuun waaqa koo jechaa ture. Phaawulosis iddoo biraatti immoo waaqayyo tokko innis abbaadha jedhe. Isa kana akkam goona mee obbo Araarsaani paastariidha jedhanii abbaa gadaa fakkaatu garuu. Sisai baakteeriyaa itu fidin awi Yesus Kristos maquma isaatu iyyuu mataa isaatti waaqayyoodha jette miti maasrajjaa fidi. Okay maasrajjaan fidi hoo jette mooyyuu Maariyaam eenyutu uume Maariyaam akkamitti uumamteet Yesus fide Yesus ishee erga waaqayyo ta'e Maariyaam maaltu uume? Yalla hawi okan masrajaan video kan afaan hin deebisi Maariyaam maaltu erga Yesus taasatitti waaqayyo ta'e maaf sabdani sobin dhugaa rabbii laal yani kiristaanummaa kiyyaan hin boona ture garuu waan ture eedu nama guddaa illee gaafadheen ture qeessota illee gaafadheen ture hin gaafatteeyyuu siin deebisan gaaffii takkiseera odoo musliima ijoollee musliimaa asirratti baastee ifa si baastee si Yesus Kristos waaqayyoodha kan jedhu nu baasi. Yesus Kristos ilma waaqayyoo jennee beekna matsaaf quddisii irratti. Kun immoo ifa jira waan hunda keessattuu. Yalla hawi nu fidi masrajja. Ragaa nu fidi. Ragaan barbaadanii. Yesus Kristos waaqayyo matuma isaatiitti waaqayyo nu uume fayyisuus danda'a Yesus danda'a kan jettu naa fidi. Yalla awi maazim jette lubbumaatti hojiirra jira dhiifama maal jette meerra sisaa isin barbaada maal jette ragaan barbaada sisaa ragaan ofiti nan barbaada malee maali inde kan gaafachaa jirru kanuma miti ragaa maal jettan me Araarsaanis ni adeemsa araarsaan nan seenan deebisa deesee miti araarsa awi laal maal jette seetet oi awi Yesus Kristos matuma isaatti waaqayyoodha jette waaqayyoodha akka jedhu san masrajjaa asahi
ኢየሱስ ክርስቶስ ergama waaqayyooti jedhee በአምስቱ ጣቴ ፈርምልሻለሁ። አማ አቲ ኢየሱስ ክርስቶስ waaqayyoodha በሚል ቦታ አሳይ። አቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ergama waaqayyootetta ergama waaqayyo ta'uusaa መጽሐፍ ቅዱስ irratti iyyuu hin hima. ዮሐንስ ወንጌላ ማቴዎስ ሉቃስ waan feete hunda irrattu ኢየሱስ ክርስቶስ waaqayyoodha ka jedhu eessaan jiru jiraata. akkastaanaan immoo waaqayyo mataa isaatiin kan uume maayinre waaqayyoon maaramii eenyutu uume? waaqayyo isaa dhufe waaqayyo isaa dhufe si jammara waaqayyo kan jedhamu waaqayyoon hin dhalatu maaltu uume laal waaqayyoon siimu waaqayyoon hin dhalatus hin dhalchus hin nyaatus hin rafus